Hordoftoota Oro Computer School akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koon jira galata rabbii har'a akkamiin akka Gmail yookiin email mataa keenyaa banachuu dandeenyu waliin ilaallaa kanaafuu tokko yookiin step waan isinitti agarsiisuuf duuka bu'aan hordofaa isiniin jedha haala salphaa ta'een browserii keenya banannee Gmail mataa keenyaa yookiin email mataa keenyaa banan email mataa keenyaa erga bananneen booda immoo YouTube channel akka ittiin banannuuf nu gargaara har'a Gmailin baay'ee barbaachisaadha wantoota garaagaraatiif Gmailin baay'ee nu barbaachisa websaayitoota garaagaraa access gochuudhaaf jechuudha kanaafuu akkamiin akka Gmail banannu waliin ilaalla kanaaf ani Chrome banadhee jira Chrome kanarratti akkamitti akka Gmail banannu ilaalla Gmail jedheen itti barreessamee fakkeenyaaf akkas jedhee itti barreessaa naafidha kun wantoota akkasii kana Gmail sign up gmail.com Gmail login Gmail inbox wantoota garaagaraa naafidha anama sign up godha jechuudha haaran banuu waan barbaadeef sign up godha sign up kan jedhu kanarratti click wantoota kanneen na tarreessee fida kun browserii koorratti jechuudha wantoota kanneen keessaa kanan barbaade filadha fakkeenyaaf amma kun sign in jedha jechuun account duraan qabdu isaa seenidha inni kun immoo create your Google account dha kun immoo uummadhu jedha haaraa inni kunis create Gmail account jechuun inni kunis haaraa uummachuudhaaf ani kanumaaf isuma kanarratti click jedhame new window irratti banee jechuudha maal laafida walumaan ilaallaa kenooti kana naafide maal jedha create your Google account jedha tokkoffaa irratti maal gashina first name last name username password and ammas password dha jechuudha confirm gochuu barbaachisa maaliif password kee akka yaadatus fi si'a lama gashita kanaaf maqaan barbaade sittan gashaa jechuudha maqaan ittiin banachuu barbaade jechuudha mee fakkeenyaaf maqaa maal jedhi maqaa first name irratti nan gashaa mogoroo jedheen gasha asirratto mogoroo daadhii jedhee gashee jira mogoroo daadhii ishi username bakka username kana waan irraanfatamuu hin qabne gashuu qaba jechuun email keenya kanaan yeroo hunda account keenya access gochuudhaaf dirqama username kana yaadachuu qabna username kana yaadanne taanaan email keenya beekuu hin dandeenyu kanaaf wanta asirratti gashu dirqama beekuu qaba yookiin qabachuu qaba jechuudha bifa irraanfannee fakkeenyaaf mogoroo daa jedhe mogoroo daa jedha space hin barbaachisu walumatti fufeeti kana walitti siqa waan ta'eef mogoroo daadhii @gmail.com kun email mataa kiyyaati egaa email mataa kiyyaa argadhee booda password itti godha password mataa godha jechuudha passwordin immoo dirqama 8 ol ta'uu qaba jedha karaakterii 8 ol amma passwordin gashee jira ammas passwordman asitti gashisan irran deebi'ee gashaa jechuudha si'a lama password akka gashinu jechuudha mee ammas irran deebi'ee gashachuun password man isa jalqaba irra gashisan lammaffaa irratti jechuudha bakka kanaan booda maalan jedhani next kinooti kana noo fidaa jira maal lakkoofsa kee gashiidha Gmail barbaachuudhaaf banachuudhaaf lakkoofsa gashuun nu barbaachisa innis kun bakka itti lakkoofsa koo gashuu naaf fidee jira inni kun amma lakkoofsa koo duraan ittiin banadhee jiru waan naa baase irra lamaffaa waan banaa jiruuf lakkoofsa barbaade tokko jechuun hin danda'a fakkeenyaaf jedheeni gashuu nan danda'a 34 32 12 21 kanaan booda next jedhaan next gaafan jedhuun kenooti verification na erga ko lakkoofsa kanarratti jechuudha verification digitii ta'e wayii na erga isan gasha digitii jaa qaba verification sun isa saniin bilbili kun keetumaan bante moo kan nama biraatiin kan jedhu check godha jechuudha kanaan booda egaa digitii san gashiraa wadde verify kan jedhu kanarratti click godha isaan booda accountii uummadhee jira kanaan booda maqaa username kiyya sanii fi password kiyya yaadadhee email mataa kiyyaatti seenuu danda'a jechuudha inni kun gabaabatti bifa salphaa ta'een akkamiin akka Gmail mataa keenya uummannuudha kanaaf wantoota YouTube dha wal qabatanii fi wantoota barbaachisoo ta'an bal'inaan waan hin gadhiisuuf
Oro Computer School hordofaa keessattuu akkamitti YouTube keenya akka guddifachuu dandeenyu, akkamitti subscriberii baay'ee argachuu akka dandeenyu, akkamitti view hedduu argachuu akka dandeenyu irratti bal'inaan viidiyoowwan hedduu hojjedhee waan jiruuf chaanelii koo jala galtanii hordofuu dandeessu isiniin jedha. Kanarraatiif galatoomaa. Subscribe like gochuu moo hin dagatinaa. Kanaaf isin fayyada waan ta'eef waan irraa fayyadamtan kana immoo subscribe like godhaa isiniin jedha. Galatoomaa.